Tole fayyaata duraan dursa kan Oromo Federalist Congress akkuma Professor Mararaan jedhe mana kiraa 100 ji'atti irraa ka'anii achi immoo isheeyyuu dhabanii mana hidhaa dhaqanii mana hidhaa keessa bahanii asiin gahuu isaaniif kanneen isaanis wareegama guddaa baasanii hunda caalaa ummata keenyaa fi dargaggoota keenya qeerroo qarree wareegama guddaa baasanii asiin nu gahanii galateeffachaa galata guddaa galfachaa hoggana OFC fi miseensota OFC yookaan OFECO baga kanaan sin gaheen jedhaa jechuudha. Taansuudhaan waan hedduu waan keessa darbine gaggabaabsee Professor Mararaan jedheera sana keessan seenu haala har'a keessa jirruu fi hariiroo keenyaa fi hariiroo OFC irratti waa gabaabduu jedhee waa xumuradha. Tokkoffaa hariiroo adda bilisummaa Oromoof OFC dhuguma OFC'n biyya keessatti leegalii yookaan seera jalatti hojjeta. Seera jalatti hojjetu malee akkuma adda bilisummaa Oromoo wareegamni isaa ta'u hidhaan isaan hafne wareegama guddaa fidhaa guddaa baaseera. Haa ta'uti Professor Mararaan faranjiini akka abaa warraa na eeganii fi maallaqa offerna godhannaa kennanii akkanittiin bitadhuuf security jedhanii gaafas akkan yaadadhutti abaa OFC'n immoo waliin hojjechuuf iccitiidhaan walii mallatteessaa turanii kanaaf faranjootas ni gowwoomsee maallaqas fudhatee hariiroon OFC fi yookaan gaafas maqaa biraati qabaa ONC ture adda bilisummaa Oromoo erga jalqabeetii tureera. Keessattuu filmaata 2005 akka faranjiitti yookaan 97 biyya kanaa dura hariiroo keenya iccitii Jarmanii keessatti mallatteessine anii fi Professor Mararaan anaa fi Professor Mararaa qofaa beekaa anis karaa koo miseensotatti innis karaa isaa miseensota isaatti iccitiidhaan dabarsinee amma dandeenyu isaanis qabsoo keenya irratti nutis qabsoo isaan godhan irratti filmaata isaan gaggeessan keessatti wareegama guddaa waliin baafne miseensota keenyaa fi miseensonni isaanii hanga garaagarummaan isaa wallaalamutti walii wareegama baafne irraa baga harka wal qabatanii asiin geessan. Hariiroon akkasiis bu'aa malee nafnee ummata Oromoo wareegama guddaatti baasee dhaaboti lamaanis wareegama guddaatti baasanii bakka har'aa Professor Mararaan jedhan gaheera. Isarra dhaabbannee akkuma Professor Mararaan jedhe dhaabota Oromoo warra walaba ta'an dhiibbaa kamirraayyuu ka bilisa ta'an wajjin karaa keenyas karaa isaanis wal qabannee deemuudhaaf kanaan dura keellaa sirna gabroomsaatu nu gidduu jira. Ammaan booda garuu sunni hanga jiraannetti tokkummaa kana caalaa guddisuu waan nu dhorku jiran jenneen amannu uummata Oromoo wajjin gara fuulduraatti. Isa kanaafis gara filmaataatti kan geessu bu'uurasaa irratti hojjetaa jirra. Firii isaas immoo uummata Oromoo wajjin haammanne jennee amanna. Kalammataa akkuma Professor Mararaan jedhe isaanis karaa mataa isaanii nutis karaa mataa keenya dhaabota hedduu wajjin waahillummaa ijaarrannee qabsoo gochaa baane. Inni kun umurii adda bilisummaa Oromoo keessatti dhaabota cunqurfamtoota hedduu wajjinii fi dhaabota Itoophiyaa hedduu wajjin hojjetaa baane. OFC'nis karaa mataa isaa akkasuma isa kana jabeeffannee biyya kanaa fi naannoo kanaa fi walumaagala Afrikaa bahaaf yeroo jalqabaatiif akkuma Professor jedhe Oromoo giddu galeessa godhate naannoon kun nagaa fi dimokiraasii akka argamsiisu halkanii guyyaa hojjenna kanarratti akka nu deeggartan jenna.
kanumaan hin xumuradhaa kalammataa waan mootummaatti dhaammadhutu jira har'a carraa kanaan irra gariinsaa mootummaa wajjin haasaa jirra waliinis dubbachaa jirra waan hedduu waliin wayyeeffanneerra muddama haala adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu jiru laaffisneerra haa ta'uti har'allee mootummaan kuni keessa isaa ilaalee caasaa tikasaa fi caasaa bulchiinsa isaa ilaalee irratti bobba'ee yoo hojjete malee gara filannootti deemuudhaaf waan nama yaaddessantu jiran fakkeenya gabaabduu tokko qofa har'a ganama dubartiin Oromoo tokko maqiirraa dhuftee kan nutti maxxansinii himaa jiru dubartiin kuni dafqa isheetiin qabeenya xiqqoo horattee maqii keessatti waama xiqqoo tokko invest goote maqiidha achitti invest goote kana bulchiinsi gandaa jalaa ka'ee gube akka isheen naa himteetti isa kana poolisatti iyyatte homaa jechuu fididan dhaqxee poolisa godinaatti iyyatte homaan gooneefi deebitee maanguddoota naannootti iyyatte homaan taaneefi investoroota alaatii waamaa jira mootummaan kun investorooti alagaa bakka biraatii naannoo kanatti waamamaa jiran investara dubartii Oromoo maqii jirtu uf keessaa ari'uudhaaf fi gubuudhaaf naannoo sanatti caasaan mootummaa yeroo akkas godhu agam akka namaa yaaddessa sanaafuu justice dhabdee halkanii guyyaa kaboosu kanaafi mootummaan kun keessa isaa ilaaluu qaba ka jedhu inni kun bakka hedduu jira dhagaa olla namootatu bo'aa bulaa bo'aa oolaa kanaaf mootummaan kun caasaa isaa keessa sirreesse gara waan itti nu deebise kalammataa ka kana caalaa guddaa ummati Oromoo bakka hundaati argaa jira waan jedha ka kana caalaa guddaa dhimma barattoonni yeroo yeroodhaan yuunivarsiitii keessatti miidhamanii fi amma immoo sanarra darbee manni barnootaa cufamaa jiru isa kana karaa keenya akka paartii Oromootti paartiileen Oromoo hundi ka keessaa hirmaatan paartiileen biyya Amaaraallee ka keessaa hirmaatan waan kana furmaatatti gochuu fi darbee immoo mootummaa gargaaruuf waan hedduu gooneerra waan mootummaan nu gaafate hunda gooneerra gaafas ka walitti dhaammannetu jira mootummaan caasaa isaa of keessatti ilaalu caasaa federal police caasaa liyyuu haayilii bakka adda addaa jiru caasaa security yookaan warra dannat jedhama isaan kana to'atee waan kana gara fuulduraatti yoo kun akkasitti itti fufe ummatis dhaqee ummata ka ilaalaa tuqa dhaqee haala poolitikaa naannoo kanaa booressaa haala jireenya hedduu booressaa suukanneessaadha guyya guyyaan sammuu keenya nyaataa jira kanaaf keessa sakattee akka sirreessu walitti dhaammanneerra waan kun hin sarranne garatti kunni deemu gaariin ta'u mootummaan kun ammallee kanarratti qiyaafannoo godhee akka sirreessu gadi jabeessinee dhaammannaa jechuudha kanuma jedhee ka ishee dhumaa ishee Profeesar Mararaan jedhee gara filannootti deemaa jirra filannoon kuni ummata kanaaf murteessaadha murteessaa isa dhumaa biyya kanaafis murteessaadha karaa keenya akka ummataattis akka dargaggootaattis akka paartii siyaasaattis kanaaf qopheessu jechuun immoo miiraa keessaa baanee sammuu sabateen qalbii sabateen ufis ummata keenyas filannoof qopheessu waan hunda itti yaadnee itti dhimmamnee kanaaf uf qopheessu kana jechuun akka kanaan duraa akka bifa qabsoo irraatii jijjiiramne bifa karooraan wal qopheessuu fi wal ijaaruu fi isa dhumaa ummati keenya aangoo ummata harka akka seenu ummati immoo bilisaan bakka bu'asaa akka filatu uf qopheessuudhaaf akka uf qopheessinu paartiileen siyaasaas kanarratti akka uf qopheessinu kana walitti dhaammataa mootummaan gara sanaatti kan nu geessu caasaa nageenya poolisa tika waraanasaa kana hunda to'atee nageenya akka jiraatu gara fuulduraatti akka nu deemsisu ummati immoo hunda keenya akka to'atu kanatti deemuu irratti akka isa dhumaa yoo kana hanqate biyyi kun garatti deemtu gaariin ta'u yoo kun hanqate hundi keenya garatti deemnu kan ta'u kanaaf mootummaa fi ummata mootummaa fi paartiileen siyaasaa
bifa sabatinsa ta'een karaa kanaatti nagaadhaan xumurachuutti kan nu geessu karaa keenya dirqama keenya bahuuf waadaa seenna mootummaan dirqama isaa akka bahu immoo ammallee gadi jabeessinee dhaammanna waltajjii hundatti kana dhaammachuuf deemna fayyaataa ulfaadhaa injifadhu. Guddaa galateeffannaa Idree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa guddaa galateeffannaa. Egaa nu gidduu keenyatti namoota baay'eetu jira. Namoonni aarsaa lubbuu kafalan hedduun akkuma jiran jechaadha. Jijjiirama har'a ijaan arginu kanaaf haa ta'u kanneen darbaniif jechaadha. Kan akka barsiisaa Mokonnin Ajjamaa wiilcharii irra taa'eetu jira. Qaama isaa baay'ee miidhameetu jira. Barsiisaa turee nama hojjetee jiraatudha. Garuu amma harka namaa eegeetu jiraata. Aarsaawwan hedduutu kafalame jechaadha. Kanaaf har'a arguu keenyaaf waa hedduu dabarsineetu jira. Barsiisaa Mokonnin Ajjamaa baga nagaan dhufte siin jenna yeroo tokko mi'aamilee kennaaf isaaf. Televiziyoon irratti argaa turtanii rakkoo hamaa keessa jira ammas akkasumatti jira natti fakkaata wanti jijjiirameef hin jiru. Waa hundaafuu egaa fuuldurri keenya ifa jennee kan kalee qofa haasa'uu bira darbinee fuuldura keenyatti immoo karoorfannee wantoota hojjechuun irraa barbaachisu tokkummaatiin hojjechuun barbaachisaadha jechumaa fi gidduutti warra deeggarsa kennan waamuun barbaade abbaa bakka bashannana madda Awaash Gincii obbo Daggafaa Gaashoo qarshii 20,000 gumaachaniitu jiru guddaa galateeffannaa. Kanneen gumaachuu barbaadanis baankii hojii gamtaa Oromiyaa fi baankii intarnaashinaali Oromiyaa irratti akkaawuntiin kun duubaan jira. Deeggaruu ni dandeessu waraqaan xiqqoon biizines kaardii fakkaatu siin gidduu kan deemu jira. Sanarraas bilbila fudhatanii warri deeggaruu barbaadan akkasuma jechaadha. Waraqaa akkasii. Akkasumas paartii kanaaf koofiyyaan fi akkasumas tiishartiin kun isin gidduutti ni argama. Qarshii 100 fi koofiyyaan qarshii 50 bitadhaa isiniin jedhu. Gama biraatiin weellistoonni hedduun gidduutti argaman baay'eetu jira. Sana keessaa Mogoroo Jifaar argameetu jira. Caalaa Daggafaa, Shimallis Abbaabuu, Keekiyyaa Badhaadhaa, Bilisummaa Dinquu, Falmataa Kabbadaa, Faayisaa Iluu Abarraa akkasuma argameetu jira. Ifaata Liilaatis Abarraa Beegii, Ifaata Liilaa artistoota hedduudha kan asitti argamanii namoonni kan biroos ni argamu. Itti aansuutiin haasaa akka nu taasisaniif garana kan hin affeeru. Maal jettan? Laki warra paartileef illee paartii biyyoolessa Oromoo irraa Jeneraal Kamaal Galchuu garana dhufanii haasaa akka nu taasisaniif isaan garana affeerreessa. PBO irraa yookiin paartii biyyoolessa Oromoo irraa yoo isaan hin argamne moo bakka bu'aa isaanii garan akka nu dhufan isaan affeerra. Paartii biyyoolessa Oromoo Jeneraal Kamaal Galchuu tole yoo hin argamne gara itti darbuuf taana. Faarfannu tole itti aansuutiin sirna tokkotu gaggeeffama. Sirni kun kanaan dura oduudhaan arginee har'a garuu asitti dhufuutiin sirna miseensummaa guutuu gaggeeffamutu jira. Achumaanis haasaa akka nu taasisuuf garana affeerra jechaadha. Tole baandii Saglan Booranaa garana affeerra. Aktiivistiin akkasumas immoo hundeessaan raadiyoo daandii haqaa Hamzaa Booranaas nu gidduutti argama. Hamzaa keenya baga nagaan dhuftan jedhanii namoota baay'eetu jira. Pirezidaantii waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damseenis sagantaa kanarratti argamaniitu jiru. Hundaanuu baga nagaan dhuftan isiniin jenna irra deddeebine. Baandii Saglan Booranaa garaan nu kottaa. Kanaaf koffiyyaa kanaa fi tiishartii bitachuu dandeessu. Federaalistii jedhaa
egaa KFO'n federaalizimii dhugaa biyya kana keessatti mirkaneessuu keessatti mirga sabaaf sablammootaa eegamee walqixxummaatiin sabaaf sablammiin kaminuu akkaataa isa barbaachisuu fi akkaataa federalizimiin hayyamutti sirri yookiin sirni federalizimii hojiirra akka ooluuf halkaniif guyyaa kana hojjetu ta'a mirga namaa fi namooma akka eegamu cimsee kan hojjetu lafti kan sabaa akka ta'uuf halkanii fi guyyaa cimsee kan hojjetu yoo ta'u baandii Sagaleen Booranaa gara naafeera akkasumas sabni keenya haala dimokraataa ta'eenii fi akkaataa inni barbaachisu akkaataa inni barbaaduun mootummaa ofiisaa uummatee akka jiraatuuf ammas halkaniif guyyaa onnatee kan hojjetu ta'uusaa KFO'n irra deebi'ee mirkaneessa warra baandii Sagaleen Booranaa wajjin turtii gaarii akkasii ta'uudha. Ijaa fi gurra uummataa kan ta'e OMN tamsaasa kana kallattiitiin uummata bal'aa biraan gahaa jira. Irra deebi'uutiin baga walagarree baga guyyaa kana argitan. Hello, dari Wadajo gara naafeera.